Joordaan kuni akkuma Itoophiyaatti fakkaata baay'inaan jireenyi isaanii jechuudha. Minxaafi 18 miicciinaan jettee qoy niitittiin laawundarii qabdi natti fakkaata mana ishiitti minxaafi namaa faawa fiddee kan miiccisiistee gashitu akkasumatti fakkaate akka yaada kootti malee namni mana jireenya isaa garuu kan haadhaaf kan intalaati mana haadhaaf mana intalaa na hojjechiisti jettee kan itti nama kun akkasti boossee dukkana keessa teessee boossu kun immoo minxaafi 18 fidaniitu miicci jedhanii jetti mucattiin kun jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. Na Joordaan keessa mee iddoo manni nagaan jira laata manni baqachuun fataa jedhanii jiraatanii iddooni nama rakkisnee akka biyyoota tokko jechuudha. Ijoolleen iddoo tokko faama nyaata iyyuu dhoskanii warri nyaatan jiru. Dhoskanii jechuudha Joordaan keessa. Baay'ee rakkinni jira natti fakkaata Joordaan keessa jechuudha akka haasa'anitti akka biyyoota kaanii miti garuu biyyoota makaanillee amma akka durii miti. Baay'ee qaala'insi kun akkuma waliigalaatti waan ta'eef akka duriitti haasa'uun hin jiru haa ta'u malee garuu akka Joordaan kana hin jabaatu garuu mucattiin kun erga dhuftee immoo ji'a 9 waan nama dhibochuudha. Erga dhaqxee ji'a 9 mee Joordaanin eenyu filatee dhaqa? Joordaaniin eenyutu filatee dhaqa moo eenyutu barbaadee dhaqa? Yeroo tokko dallaalonnis biyya ati jette osoo hin taane ofiidhuma isaaniitiin cal jedhanii si ergu jechuudha. Cal jedhanii si ergu. Mucattiin kun erguma laaliga ji'a 9 miti ergi dhaqxee mana 2 jijjiirattee sadaffaadha itti kun. Ji'a 9 keessatti mana 3tti jijjiirattee jechuudha. Isa dhumaa kana immoo hojiinsa adda dhaga. Sanuu minxaafi 18 kana erga miicca jedhamee miicceeyyuu jette. Harki koo na dhidhiitee miiccee qooree dadachaas immoo walirra naqinaan jetti. Jennaan intala kee faana dachaas nan jedheeniitti na gargaartu isheenii malee harki koo na dhukkubaa jira jennaan duubarraan uftee na darbattee na kuffistee jette. Booda immoo maaliif na rukuttee hojjechaa jira miti jennaan ammallee na kabaltee biirootti bilbiltee warri biiroo immoo fidii akkamitti akka ishee assaqaayyaanu yeroo sanan argitinaan jedhanii jette gaa mucattiin. Achi booda biiroo sin dhaquu jennaani gara Itoophiyaa galuun barbaada yeroon jedhuuni biriin doolaaradha kan Joordaan kun doolaaradha natti fakkaata. Waan kan ittiin dhufte birrii doolaara 1,000 fi doolaara 1,400 kaffaltee anaaf naa kaffaltee ofii kee immoo tikeetti kutattee galuu dandeessa naan jedhanii jettee kun akkuma isin argitan kanatti dhugaa waaqa hirqinfattee boossee jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Joordaanii namni akkamitti dhaqa yeroo kana keessa waa'ee Joordaan hundumtuu hin dhagahaa. Joordaan maal akka ta'e namni dhagaa. Joordaan maal akka ta'e Joordaan hin jedhama. Garuu ijoolleen keenya ofii isaanii filatanii miti yeroo baay'ee rakkoo kan isaan irratti uumaa jiru dallaalotadha. Namni baay'een ergii iddoo sana gahee biyya sana ergii gaheeti eessa akka dhaqe iyyuu baraa jechuudha biyyichumayyuu. Ofii kan barbaade yookaan Dubaay jechuu danda'u yookaan iddoo Kuwait jechuu danda'u Kwaatar jechuu danda'u. Dallaalaan garuu akkuma mijeessetti akkuma nama argatetti isaafis hojiidha waan ta'eef qat godhe si ergaa jechuudha biyya barahaa akkasitti. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa laali. Ji'a 9 keessatti mucattiin kun ji'a 9 keessatti hamma kana taate wacii hamma baasamee deemu immoo hin beektusi. Yeroo ammaa kana akka taphaatti biyya Arabaa akka taphaatti hin deemamu akka qoosaatti hin deemamu. Piroosesiin isaallee makaraa kaffaltiin isaallee makaraa 50 fa'aa 60 40 saxinnaadha 40 kan kaffalu jira yeroo kana keessa kana kaffalanii deemu jechuudha.
achi yeroo deebitoo kisaaraa miti. Kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa. Warri Joordaan keessa jirtan isti Joordaan dhuguma Joordaanii warri gaarii keessa jirtan haala gaarii keessa warri jirtan warri birriin illee sirriitti isinii kaffalamu warri maqaan isaa maanni nyaanni illee sirriitti isinii kennamu jirtu. Yeroo darbe mucattiin muka yaabbattee muka kuti muka muri jedhamtee waan nama dhibu muka guddaa sana muri jedhamtee muka sanarraa kuftee qottoon irra bu'ee oole sana argitanitti kun warra Joordaanidha. Warra Joordaan mukallee nama mursiisu. Biyya keenyattiyyuu even biyya keenyattu dubartii muka murtu. Dubartii mukarra baatee muka murtu ani hin beeku akka naannoo keenyatti hin murtu jechuudha. Dhiiratu muka mura malee. Biyya Itoophiyaadha gadii wayiitii jechuudha argitani. Biyyittiin jechuudha baay'ee ammoo baay'ee rakkatteettis baay'ee hiyyoomteettis dhugaa waaqa. Malee isti warra jirta warra damozni biyya sanaallee meeqa akka ta'e guddaa akka ta'e damozni biyya sanaallee meeqa akka ta'e birriin biyya sanaallee meeqa akka ta'e natti hima. Ijoollee baay'een garuu Joordaanuma sanarraallee gara Dubaay fa'aa warri imalan jiru. Karaa ta'e ba'anii biyya sana baqatanii warri deemanis jiru. Isaanillee wayya dhugaa waaqa maal biyya akkas biyya murtu biyya nyaanni seeraan hin jirre biyya hojiin achitti hojjetamu yeroo tokko faaqoo wayyaa harkaa miicuu natti fakkaatan akkuma keenya. Wayyaayyuu waan harkaa miicaa natti fakkaata. Minxaafii mititi. Baay'een isaanii akkasii. Baay'een isaanii immoo waansa biqiloota kana maal godhu mazraa kana fa'aa hojjetu. Koosii kana fa'aa ala keessaa haru baay'een isaanii akka biyyoota Arabaa kaanitti bara akkuma Itoophiyaatti. Itoophiyaa faana Itoophiyaatu iyyuu ishee caala jedhu ijoolleen tokko yeroo gubatan. Baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa dubbachuudhaan mucattii kana sa'aatii 24 keessatti na qaqqabaa jettee sa'aatii 24 keessatti osoo isaan biiroo nageessanii na reebiinii furmaata naa fidaa jettee eenyu nama qaqqabaga. Biiroo si geessu warri biiroo sun immoo dirqamaan sireebanis maal si godhanis hojjechuuf dhuftee miti isin jedhu. Hojjechuuf dhuftee miti deebii isin jedhu. Rakkoo kee si ilaalan. Mana meeqa akka hojjettu si ilaalan. Hojii akkamii akka hojjettu si ilaalan. Bakka biyya sanatti maadaamii qofaaf kan isaan dubbatan. Nama aarsa Joordaan dhugaa waaqa.